السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جالتمتوتا في كبجمتوتا وردفتوتا كي كم جرتا نقافا يا كيسني هرا أبي ويس نقرسيسو في أبين سنس مالنيني أبي قرآنا كنا أبي باي غاريدا أبي مسلمة هندا فيدو أبين كن هندا أفكيستك أبتا ني إن شاء الله وجمال لالا أن أبي تكنا بوسي تروان تأف إسنة تغرسيسو الآفاني akkuma argitani an dura buusee jira waggaa dheeraaf itti fayyadamaa ture haa ta'u malee sun immoo bilbila biraa keessa jira kana immoo bilbila kanaan buusee isinitti agarsiisuudhaaf yeroo kanatti jechuudha appii kana akkuma argaa jirtani akkanumatti barreessitanii erga barreessitanii open jettanii seentan jechuudha open jettanii seentanii start kan jedhu kana tuttanii erga kan start tuttanii x gubbaa kanatti agartan kanaan irraa balleessitanii akkuma argitan keessa seenee jira jechuudha waa hedduu keessaa qaba asitti juuza quraana juuza 30 jalaan immoo alifa jalqabarraa ila hamma dhumaatti hamma darsii 30tti jechuudha أسيت الله دعائي تجرى ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم جل كم نساء أكو مرقار تنكونو أسيت الله كره شيكو تاثين جرجت شورا كونو سغلي ساني بنتني ديني شيكو تبربادن جتشورا كيسا فلتني ديني dhageeffachuu ni dandeettanii karaa kanaan jechuudha yoo gara qara'uu barbaaddan ammoo as dhuftanii dhiifama as keessaa suuraa feetan fakkeenyaaf akkan jalqabarra suuratul baqaraa jira suuratul baqaraa kana qara'uuf jecha kuno asirraa jalqabdanii haala kanaan oftanii haga dhumaa jechuudha asittammoo kun suuraa faatihaa irraa ilaa hamma suuratul naasi jalarra jira asiinis soo barbaaddanii seentanii akka barbaaddanii qara'uu dandeettan jechuudha kara barbaaddanii jechuudha asis soo dhuftanii suuraa qara'uu barbaadii siin jedha sarchii godhi siin jechuu jira asittillee laale amma ana maappii kana wanti isinitti agarsiisuu barbaadeef quraana taatan quraana irraa qara'uu dandeettanii yuutuubii fa seentanii waan hedduu irraa hordofuu dandeettan garuu ammoo asittillee jechuudha akkaataa garuu ammoo abbichi kun irra caalaa wanti isin barsiisu yeroo baay'ee ijoolleen qur'aan hin gallee fi harfiin isaan dhibu jechuudha yeroo duraatiif bara 2017 keessa harfii yeroo ijoollummaa kiyyarraa qabee harfiin biyyattiin baradhe yeroo ijoollummaa jechuudha haa ta'uyyuu garuu harfiin biyya keenyaatiif harfiin saa'uditti baratamu gargarii innaa biyya kana dhufee jechuudha akkuma biyya kana dhufeen yeroo biyya kana dhufu qur'aan haa qara'u malee shaddaa fi dumma akkasuma yaani adda hiikeetiin lookoodhaan qaraa jechuudha afaqqadee qara'uu hin danda'u jechuudha achi akkuma biyya kana dhufeen jechuudha harfi suudii irra gattaa harfi kunoo akkuma argaa jirtan kana barachuun eegalee erga barachuun eegalee hin turree ji'a muraasa keessatti hin xumure xiqqoma kan biyyaatiin gargar haa ta'u malee tokkuma
adda baaseen qur'aana achirraa eegalee waggaa 2 keessattiin xumure jechuudha. Erganii harficha baradhee fixee ammoo barsiisuun eegale. Waggaa 2 barsiisee bara 2016 fi 17 keessan barsiisee sanatti hin deebine jechuudha. Innaa ijoolleen ila ammaa guruupichi ni jira jechuudha. Warra baratee fixeetu deebi'ee barsiisa jechuudha. Amma immoo kanarra jechuudha yeroo argattanitti hojii keessanirraa kaatanitti harfiin kun appiin kun baay'ee isin fayyada. Akkanumaan callistanii qofa kan laaltanii barattan osoo hin taane akkuma waan ustaaziin tokko isin barsiisaa jirutti irraa barattan jechuudha. An fakkeenyaaf as yoo gadi tuqe maal aliifii tana aliif yoo gadi tuqe achi alif kun akkuma dhagaa jirtan jechuudha. Aliif tana yoo qubaan gadi tuqxan harfiin tun maal akka taate isinii hima jechuudha. Akkasuma fataa kisraa dummaallee kun as keessatti a i u haaluma kanaani isinii himaa jechuudha. Baay'ee harfii appicha irraa barattanii murakkaba kana uqtul haaluma kanaan jechuudha. Harakaatallee ahada bakka akkanumaan isin barsiisa. Harakaat tanwiinallee عنب shaddaallee قدر haalum kanaan inshaallah irraa barattanii waa hedduutu as keessa jira. Akkaataa salaataa jalqaba yeroo azaananii kaanii waan jettu, yeroo salaatatti seenuu hedduu waan jettu, waa hedduutu as keessaa wanti hundi qur'aana keessatti argamu. Wanti salaata keessatti harfiin salaataa, harkaanni salaataa, wanti hundinuu as keessatti argama jechuudha. As keessaa waa hundayyuu harkaanul salaat, harkaanul iimaan, harkaanul islaam waa hundayyuu as keessaa argachuu dandeettanii. Harficha baay'ee nama fayyadu. Kana qofaa miti. Yeroo raftu, yeroo mana seentu, yeroo gara alaa gadi baatu, yeroo harka kan kee dhiqattu waan jetteetiin bakka yeroo masjiida seentu, yeroo mana fincaanii seentu kana hundatu jira jechuudha. Kana hundatuyyuu jira. Waa hedduu mee appicha kana wanti ati barbaaddu hunduu gaggabaabinaan as keessa si jira. Maal barbaaddare? Waan akkanaati obboleeyyan kiyya. Harfiin kunii musliimotaaf jechuudha baay'ee takka isin fayyada. Baay'ee takka isin fayyada. التحيات لله والصلوات سبحان ربي الأعلى. Yeroo salaata keessatti maal akka jedhanii, yeroo gadi jedhanii, yeroo ol jedhanii maal akka jedhanii as keessatti baratta. Ana amma kanneen yeroo xiqqoo ta'e biyyatti osoo mana barumsaatu hin seeniin imaama masjidaatu jira ollaa keenya jechuudha. Achi subii bakka adaadonni tiyya achitti waan dhaqaniif jara faana dhaqa achitti baradhe. Harfii harkaana islaamaa, harkaana iimaanaa hundayyuu achi baradhe jechuudha. Garuu erga sanii biyya kana dhufee hin baranne sammuu kiyya keessana jira jechuudha. Dagadhees yaadachuu yoo barbaade asuma seeneetiin baneetiin qaraa jechuudha. Innaa kanaaf obboleeyyan kiyya kan qur'aanni keessattuu kan qur'aanni isin dhibu yoo jiraattan gabaabumatti yeroo muraasa keessatti jechuudha barachuu dandeettan jechuudha. Kana seeraan dhageeffattaniitiin seeraan yoo barattanii jettanii jechuudha.
akkana fakkaata. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.